deemnaa jiran. Addunyaan kun kontoraata. Nin fe'ata yaa namu. Gaafa addunyaa kanarraa kaate waan ati TikTokii fi Facebook irratti wangeela lallabaa turte bu'aa ati argattu boojuu ati argattu baattu jira. Guyyuma san guyyaa firii jechuun namni hundi galata argata waan gaarii dalagees gaarii fi hamchumatti mindaasii kan nan kaa'e. Guyyuma san herreegan anaa waa herreegaa Waaqayyo. Mindaa jechuun waan biyya lafaa dalagan jajaani. achitti sii kafala Rabbiin. Gartee wajazaahum gartee galanni isaanii jannataa jedha warra gaarii dalagate biyya lafaa kanarratti. Hinduunuu jettanii isin maal godha isin hinduuta wayii deemtanii biyya lafaa kanarraa? Addu afoonii fi afuuraa namni hundumtuu hindu addu lammaffaan duunuun. Yesus du'a foonii du'a foonii deemota afuuraati. Yesus kan fooniiti du'e. Atoo kan afuuraa duuta moo kan fooniiti? Ani kan foonii yoon du'e du'a lammaffaa jannatan seena. Noo san hin baanu. Akkuma Yesus du'e duutaa meetis? Akkasuma du'a garuu dhis. Akkuma Yesus du'etti foon kee biyyatti awwaalamee hafuurri kee karaa Waaqayyooti mi? Kiyyoo. Ambulaansiitu mana kana keessa jira. Yesus kennaa jira jirti irra ejjateen si'a. Ambulaansiidha. Kennaa suusu irra ejjate. Nama dhukkuba fayyisa hinduun jettee nama du'e guuruu fayyisu dhufteen si'a ambulaansiin. Warraa ta'u jirtan. Maqaa Yesuusin haa fayyadu. Atu wayii fayyadu. Kusatu mau jasa ujirra atu. Maqaan kee kun fayyisuma kan maatiin sii baafteet. Maqaa kana jaarsumatu naa baase. Jaarsi jira? Jaarti amma gara jannata deemeera. Ragaa. Waan keessanuu. Kan keenya nama jannata seentaa inni gaafa qiyaamaa ammoo lafa kanaa fi samaayin kuni eddee darbeeti firdiitti yaala. La warreen jannata kee akka jechuun naaf guyyaan firdi guyyaan xumuraa dhaabbatee amma. Inni sun ganaadha. Waggaa 100 kanaafuu kanarratti gaafame namni guyyaa firdiidhaa yoom herreegama namni gaarii fi hamtuun isaa. Ani asii kanaan ammoo kana jannata seenan. Ansiin hin jenne guyyaa firdiitii fuula Waaqayyoo dhaabbatan guyyaa kami. Inni suni gaafa addunyaan kuni darbee samaayin haaraa fi lafti haaraa gaafa uumamu dabartee duba addunyaan fi lafti ganaadha.